Arsii bahaa aanaa Baleegas garitti ajjeechaan rifaasisaa namoota lamarratti shiftoonni waraana mootummaa naftanyaa raawwachuun dhaga'ame. Godinaalee Wallaggaa bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haleellaa qindaa'aa raawwachuuf qophiitti jiraachuun dhaga'ame. Baashaggar aanaa Dugdaatti dargaggeessi tokko hidhattoota maafiyaa murna mootummaa naftanyaa bilchiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Bitoota isa 21,2022 Shamaar kafuun hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Arsii bahaa aanaa Baleegas garitti ajjeechaan rifaasisaa namoota lamarratti shiftoonni waraana mootummaa naftanyaa raawwachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Baleegas garitti ajjeechaan lubbuu namaa galaafate raawwatamuun dhagahameera. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argametti obbo Turee Huseen kan bulchaa ganda Marikaa Jaaroo turan sagantaa aftira magaalaa Jaaroo keessatti gaggeeffamaa ture irratti hirmaatanii osoo haasawaa jiranii gaafa bitootessa 17,2026 ajjeefamuun ibsameera. Ajjeechaan kunis waraana murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaan irratti raawwatamuu kan himan yoggaa ta'u akka waan qawween baarageetti itti yaadamee garee badii kanaan irratti raawwatamuun ibsameera. Dhukaasa kana keessatti dargaggoon Fuwaad jedhamus waliin ajjeefamuu isaa himuun taatee kanaan wal qabatee sodaa fi yaaddoon uummata naannichaa keessatti uumamuun himameera. Gareen badii mootummaa naftanyaa PP dantaa dhuunfaa irratti wal dhabanii wal ajjeesuun cinatti uummata Oromoo nagaa isaanii booressuun guyyuu ajandaa ajjeechaa qabatanii bobba'uun dhaloota guyyuu sodaa keessa galchuu fi qe'ee uummataas weeraraa jiru. Godinaalee Wallaggaa bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haleellaa qindaa'aa raawwachuuf qophiitti jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godinaalee Wallagga bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haleellaa qindaa'aa raawwachuuf qophiitti jiraachuun dhagahame. Aanaalee haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii fannoo itti heddummaatutti humni kun irra deebiin tibbana of gurmeessaa fi qophii fudhataa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Kana malees hidhattoonni dabalataaf Gojjam irraa ergamanii itti dabalamaa jiraachuun ibsameera. Meeshaalee waraanaaf hedduminaan nafxanyaan lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu naannoo Amaaraa irraa ergamuu fi odeessi argame ni mul'isa. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo kan naannoo Amaaraa keessa socho'an guyyoota muraasarra naannoo Amaaraa kibba Gondar aanaalee fi magaalota garaagaraa weeraruun badii guddaa geessisaa jiraachuun himame. Haleellaan hidhattoota kanaa bifa duulaan godinicha irratti wayita adeemsifamu baatii tokko keessatti kun marsaa lammaffaadha jedhu. Marsaa lamaaniinuu hooggantoonni mootummaa, humnoonni nageenyaa mootummaa fi warri isaan morme hedduutu dhume. Marsaa tokkoffaa irratti aanaalee godina kibba Gondar irratti haleellaan wayita raawwatamu yeroo wal fakkaataatti naftanyaa lafaa dhufaa fannoon ofiin jedhu godinaalee Wallagga keessa socho'u duula wal fakkaataa adeemsisee badii guddaan gahuun ni yaadatama. Amma immoo guyyoota muraasa dura akkuma kanaan dura kibba Gondaritti haleellaan raawwataman humni fannoo godinaalee Wallagga keessa socho'us haleellaa wal fakkaataa raawwachuuf akka jiru dhagahameera. Gareen humna naftanyaa lafaa dhufaa fannoo naannoo Amaaraa kibba Gondaritti haleellaa raawwatuu fi kan godinaalee Wallaggatti Izzii Bizaamoo jedhamu kutaa waraanaa ja'affaan socho'u ajaja giddugalaa garee zammanaa kaaseefaa irraa akka fudhatu ragaan argame ni mul'isa. Gareen zammanaa kaasee kun gamtaa mootummaa Eertiriyaa fi humnoota Tigraay mootummaa federaalaa mormanii kan ta'e Cimdoo waliin hidhata akka qabutu dubbatama. Izziin Bizaamoo ofiin jedhu godinaalee Wallaggaa hunkuraa jiru immoo ajajni isaa olaanaan garee zammanaa kaaseefaa akka ta'e ragaan ni mul'isa. Hidhattoonni Izzii Bizaamoo jedhamu keessa jiran immoo kun naannoo Amaaraatti ergame kun milishaa Amaaraa qubattoota Amaaraa Oromiyaa keessa jiran leenjisee hidhachiisee kun immoo kanneen gartuulee siyaasaa Amaaraa garaagaraa duriyyeen Amaaraa fi diasporaan Amaaraa hidhachiise kun immoo namoota dhuunfaan hidhatanii. Warri kun walitti qabamanii kutaa waraana ja'affaan Izzii Bizaamoo jedhamu hundeeffatanii godinaalee Wallaggaa hunkuru.
Izdii kana gareen zammanaa faa akeeka nafxanyaa lafaa dhufaa faannoo milkeessuuf itti dhimma bahanidha. Akeekni kunis Wallaggaa keessatti godina addaa jiraachuu darbees mootummaa federaalaa fonqolchanii olaantummaa Amaaraa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuu akka ta'etu ibsama. Mootummaan Oromiyaas ta'ee federaalaa gareen diina ummata Oromoo ta'e kana godinaalee Wallaggaa keessatti akeeka garaagaraaf akka itti fayyadamu ragaaleen ni mul'isu. Duraan jara waliin ta'anii woboo waraanuuf ture jedhan. Amma immoo nafxanyaa lafaa dhufaa faannoo jedhu kun cimdoo waliin hidhata tolfannaa hammeenyaa faannoon ummata irraan gahu ummanni akka dhamdhamee humna kana hadheeffatee jibbu gartuun siyaasaa Oromoo kaanuu garee kana waliin gamtaa tolfatu ummataan akka balaaleffatamu gochuuf mootummaan callisee ummata irratti ilaalaa jedhan. Kana qofaas miti mootummaan Oromiyaa tibba darbe garee kana irratti Wallaggatti opereeshinii jalqabeen guyyaa sadaffaatti ajaja waajjira ministeera muummee irraa dhufe jedhameen dhaabsifamee jedhu. Ajaja waajjira ministeera muummeetii dhufe duuba harki paartiilee siyaasaa Amaaraa kanneen akka Abin, Bilxiginnaa naannoo Amaaraa, Lehappaa, Innaat paartii jedhaman faa akka jiru miidiyaa walabummaa Oromiyaa odeeffatee jira. Erga opereeshiniin faannoo irratti godhamu dhaabsifamee booddee humni kun baatee otoo hin guutin Wallaggatti duula banee tibbana gandoota jumlaan gubee lubbuu namoota nagaa jumlaan dabarsee badii guddaan gahuun ni yaadatama. Kanaaf gaafatamaa guddaan mootummaa opereeshinii humna finxaalessa faannoo irratti jalqabee guyyoota muraasa keessatti dhaabee ummata Oromoo balaa saaxileedha jedhanii hedduun jabeessanii qeeqaatii jiru. Baasha garaanaa dugdaatti dargaggeessi tokko hidhattoota maafiyaa murna mootummaa naftanyaa Biltsiginnaan ajjeefamuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baasha garaanaa dugdaa ganda waldaa qallinaa keessatti hidhattoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa PP dargaggeessa tokko gara jabummaan ajjeesuu isaanii jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Aanaa dugdaa ganda waldaa qallinaa bakka addaa Baarzaa fi Bulloo jedhamutti Bitootessa 15,2026 sa'aatii 9 irratti dargaggeessa maqaan isaa Eda'oo Zallaqaa jedhamu hidhattoonni maafiyaa Abiyyi Ahmad gara jabummaan leenjisuun bobbaase sababa tokko malee ati deeggaraa wobootii ittiin jechuun mataa isatti rasaasa roobsuudhaan ajjeesuu isaanii jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru. Dargaggeessi kun jireenya dhuunfaa isaa kan jiraatuu fi tuttuqqaa siyaasaa akka hin qabne jiraattonni eeruun bakka oolmaa loonitti tasa itti dhaquun maqaa inni hin qabne itti maxxansanii hidhattoonni naamusa hin qabne lubbuu isaa galaafachuu keessa beektonni eeraniiru. Aanaa kana keessatti humni qilleensa impaayarattii maqaa sakattaa woboo jedhuun diroonii fi heelikooftarrii kanneen akka MiG 23 fayyadamuun qabeenyaa fi bosona uumamaa cafaqee mancaasaa akka turanis gabaasuun keenya ni yaadatama. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.